Amma ijoollee ilma biyya alaatti dhalatee dhufe tokko intala kee kennuufiirra intala kee bulchuufi biyya alaatti baratee dhalatee teknooloojiidhaa wajjin wal beeka afaan faranjii beeka afaan arabaa beeka alaa dhufe dhiiga qaba bareedina qaba bifa qaba muudii qaba sanarra anaa jechuudha. Haraadaadha itti isatti kennuurra akka kootti ilma baadiyyaa keessaa bahe ilma baadiyyaa iskoolaarshiippii baadiyyaa ture tuyyuu an akka kootti intala koo kenna intala tokko qabaa rabbinaaf guddisama. Maaliif siin jedhe beektaa itti gaafatamummaa baruudhaaf kanaaf magaalumni bareedduu ta'ee ka'e maaltu bareedaadha. Amma namni keenya magaalatti galuun biyyoota adda addaa deemee barachuun kun carraa bareedaadha. Garuu maali kan jechuu barbaade qammasuu qaba yookaan dhandhamuu qaba jireenya baadiyyaa. Jireenya baadiyyaa dhiibbaa gurguddaa amma saatii kana kan uumaa jiran waa'ee addunyaa biraadhis Itoophiyaa kana keessatti kantiibaa magaalaa tokkootii qabi amma sadarkaa biyya bulchuutti amma warra immoo hattaa warreen siyaasa gurguddaa keessatti hubatanii jiran waa'ee siyaasaa dubbatan waa'ee dinagdee keessa jiran waa'ee amantii keessa jiran orijiniin jaraa yoo jette jireenya baadiyyaa warra dhandhame qofa parsantii tokkoon ga warri magaala fiigalaa jedhamti ati warra magaalaati miti kanaafuu iskoolaarshiippii baadiyyaatti ergamuu qabdatis anismoo waan baay'ee kaastee jirta walumaa galatti miftaawwanni boca isa baasee ilma baadiyyaa ta'uu isaati. Yes. Dabalataani barnoota akaadaamii irratti sirriitti xiyyeeffadheen baradhaa. Eenyutu fakkeenya siif ta'e? Akaadaamii immoo. Asiin naga'uu keessatti an tokkoffaa irratti abbaa kootii lammaffaan obbolaa kooti. Maaliif yoo jette abbaan koo yeroo hunda akka kanatti utuma nutti manutuma waan akkanaa nutti manu. Amma fakkeenyaaf inni reediyoo dhaggeeffatan namoota gurguddaa kana reediyoon VOA kana nu dhaggeeffatan namoota intarviiyuu namoota gurguddaa kana nu dhageessisu akka nu dhaggeeffan nuuf ibsu achii kaane waan akkanaati. Isin nama akkanaa ta'uu qabdu kan jedhu sammuu keessatti bocaa jiru qiraatis karaa jirra gaafa obbolaan koo sirriitti na barsiisu maalan godhe beektaa kutaa 5 gaafan ga'uyyi waan hin daganne keessaa an akka baay'ee barnoota kanan gale bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaa umurii koo waggaa 10 ittiin gale waggaa 30 irra darbee nama waggaa 87 dhaladhe waggaa 10 itti guddadheen gale waggaa 10 kanaatti bilchaadheera gaafan kutaa 5 ga'u nama waggaa 15 ga'eera. Dargaggoomteerti. Kutaa 5 gaafan ga'u amma ijoolleen kutaa 5 geessu ijoollee waggaa 10 kun sirrii miti bee. Tun bilchaatti waa keessa deemuun akkuma sooshaal miidiyaa ammaa kana. Quraana fitee chaalenjii kanaati aninna waggaa kutaa 5 baradhu jechuun umuriin koo waggaa 15 kutaa 5tti. Gaafan kutaa 5 kana baradhu nama bilchaateedha nama sangaa qotu eegalee nama horii eegu nama maatii bulchuu danda'u. Garuu gaalaal hanqinni immoo jirti beeki hanqinni bilchina. Kutaa 5 nan baradhu Joorji Buushitti ergaa wayisii ergaa jedhan. An isaan beekuun saalaal akkaataan itti ilaaluuf haazerii koo jechuun. Mootummaa Ameerikaatiin wal beekuun se'an. Sadarkaa kana jechuun Joorji Buushitti xalayaasii keessaa naan jedhan xalayaa barreeffadhuu jedhan. Ingiliffaan malee barraa. Joorji Buush Ingiliffaan malee hin beeku. Siyaa fuudhuu jedhan achitti Ameerikaatti. Sadarkaa mootummaa achitti si fuudhee jedhan. Qubni gara godhanii natti bu'ee. An dhugaadhuman se'a. Amma wanaa deebi'ee dhugaa natti fakkaata. Akkaataa isaan itti natti ban tokko kolfi keessa kan hin jirre isa dhugaatiin Joorji Buushitti waan akkanaan sii keessaa jedhan. Barreessii jedhan xalayaa sirriitti kan itti fudhachuu danda'atte. Asiin dhugaa si'eetanan Joorji Buushitti xalayaan dhaqu kan akkamiiti jedheen mootummaa Ameerikaadhaa beekinne. Mootummaa Ameerikaadhaa. Akkasitti maalan godhee Ingiliffa funaanoon jalqabe. Ingiliffaan baradhaa. Ingiliffa kanarratti fedhiin qaban ture. Ingiliffa wordii kana funaanee ilaala. Ji'a 3 wayiinatti fudhate waa'een kanaa kun. Dhimmi xalayaa Joorji Buush kun. Irriba si dhogeera. Eegaa dhibana dhogee san keessa wordiin funaana. Dhaqeen tokko nama gaafa jecha kana. Dikshiinarii xiqqoon qabaa. Dikshiinariitti sanarraas nama barbaada. Afaan Oromootiin barreessee fixadhee ka'eetan Ingiliffatti deebisuudha. Achi ka'een jecha tokkoon silaa jechi akka galumsaatti hiikama miti. Otuun jedhu jechoota kanan haffazaa gaafanii barreeffadhee fixadhu. Namni na dhufe namni barate kun dursaniitti manii mucaan kun Joorji Buushitti xalayaa barreeffateera jedhu na biratti. Abbaa keetu jedha. Abbaa isaan waan wahii barbaadanii jira si keessatti. Dhaggeeffadhuuf jedhu nama barate tokko hin argan mee sirreessii fi dhaggeeffadhuuti jedha. Namichatti manii yeroo ga'a. Innis qubna garuma ta'e na dhaggeeffata. Namni fedhe namoonni adda addaa baratan kun inni dhufanii dhaggeeffadhuuf jedhame kana xalayaasaa Joorji Buushiin bira deemaa jira. Ani cinqamee hubachiisa bakka. Ingiliffaan dhufaa jira abaluu jedhu sirriitti hubachiisi ga'e. Kana nan haffaza bakka. Kan jedhu afaan Ingiliffaa hiikkachuun koo achirraa ka'eeti. San booda Dookter Nurazzamaan kan amma miseensa paarlaamaa keessa jiru obboleessa koo jira. Inni immoo reefuma yuunivarsiitii irraa eebbifamee barsiisaa yuunivarsiitii ta'eera. Barsiisaa yuunivarsiitii ta'ee dhufe. Inni dhufu bakka gaafa inni dhufutti sirriitti qophaa'e isaa wajjin ergina waan ta'eef jedhan. Isatu deemaanii. Lamuu bakka waan hin daganne keessaa jechuudha. Waan kanaa qophaa'een Ingiliffa dhiyeessaa ture. Wanni sun jireenya koo jijjiiruu keessatti jechuudha. Waan inni fakkeenyaaf abbaan koo na jijjiiraniidha. Kan lama jedha. Sadaffaa wanti abbaan koo itti na jijjiiranii yeroo daa'ima kooti miftadhanii na waaman. Dookter jedhanii na waamu.
ati dokteera jedha. Sammuu isaanii keessa doktor Miftatu jira jechuudha. Akkanadha ni nawaamu. Miftaadha ni nawaaman. Daa'imatti jechuudha. An maalan jedha bakka daa'ima kanatti nama jabaa wayii of fakkeesseera bakka. Daa'imummaa kanatti akka nama seenaa waa'ee Leeniin, seenaa waa'ee Maarkisizimiin isaanitti manu, waa'ee ideoloojii gurguddaa akkaataa fiwudaalaa, akkaataa siyaasaa, akkaataa Sooviyetii, akkaataa Ameerikaanitti uumamte. Inni isaanitti man maalirra gaheera jechuudha. Bakka haasaan isiin xixiqqoo natti hin tolu. Haasaa gurguddaa malee. Haasaa isiin xixiqqoo irra haasaa gurguddaa kana dhaggeeffachuu. Isa kana haasa'uu isa kana natti tola. Gaafa dhaqee kutaa ja'a ga'u reediyoo nuu kennan. Amma umuriin koos duuka deemaa jira. Reediyoo fudhadhee bakka amma kutaa ja'a gaafa ga'u bilchaadheera. Kutaa ja'a gaafa ga'u reediyoon naa kenname. Reediyoo keessatti waa'een siyaasaa na jalan dabarfatu, waa'een gaaffii deebii na jalan dabarfatu, waa'een paarlaamaa. Inni sana maaltu na rakkisa afaan Amaarinyaa. Amaarinyaa waan na rakkiftuudha jennaan. Inni paarlaamaan geggeeffamu. Inni sana dhaggeeffachuu yaala naan galu. Dhaggeeffachuudhaaf na yaala naan galu. Haa ta'u garuu maa inni reediyoo irraa waadan bara. Gaafa kutaa jaha kana ga'u jechuun halkan dhaggeeffataan bula. Maqaa gaazexeessitoota Oromiyaa. Inni sana TV Oromiyaa jirti. TV Oromiyaa. ETV kana. Maqaa gaazexeessitoota haffazeetanii ijoollee dhammeena dhaggeeffadhu inni haffazni. Hatta dhaggeeffachuurraa kan ka'edha beeki. Sanarra darbee maqaa magaalota biyyoota Afrikaa kana biyyoota addunyaa lakkoofna. Biyya addunyaan kun biyya 190 kan tokko lakkoofna magaalaa. Waan akkanaa kun maal akka inni nu godhu godheera akka nu ol yaanu. Gaafa kutaa torba ga'uun aatikoo gara magaalaatti galanii. Magaalatti waliin galu. Anis waliin galee jechuudha. Xiqqoo ji'oota muraasa duddubbee ture amma bilchaadheera amma magaala galee achittis barumsa tokkoffaan bahee baadiyyaattis tokkoffaa bahatuma. Yeroo tokko lama ijoolleen baadiyyaatti na dursan jiru. Gaala garuu ergan galee namni na dursan jiru. Daree kiyyarraa jechuudha. Achitti immoo maaliin jalqabe gaala labe. Kutaa torba gaafan baradhu. Yaasin nuuruu kanaaf dhufe gaa mareef magaalatti dhufeera. Kaasettii kana karaayyaa kana maal kan dhaggeeffachuun jalqabe maachuuddi ta'uudha. Dhaggeeffachuun jalqabee sirriitti deebi'ee ammallee ilmii biraan beeku quraanuma fite malee dura. Akkaadaamittiin jabaadha. Seenaa kana maal kana bakka dhaggeeffachuun jalqabe. Amma maal ta'eera amma duraan reediyoo qofan dhaggeeffadha. Reediyoon immoo yeroo hedduu uuma siyaasaati. Inni si barsiisa. Malee waan amantaa miti. Akkasumas immoo kallattii kamiin akka tachi geessu sitti himu. Uuma jiru sana dubbata malee. Uuma lafa jiru qabatama jiru. Uuma qabatama jiru informationii malee naawoloojii miti. Ani keessa bakka ammannanii gara kaasettii karaayyaa kana akka Yaasin Nuuruu kana akka Abubakar kana dhaggeeffachuu gaafan jalqabu 2004 yeroo jeequmsaa suni. Dimtsa achinissamaan jalqabe. Yeroo dimtsa achinissamaa sana an kutaa toora 8 galuuf. Gaafa dimtsa achinissamaa kana ittiin deebi'ee hordofuu jalqabe waan kana. Bilchaatanii waa geggeessanus miti amantii quban qabu waan ta'eef. Dhaggeeffachuun jalqabee kaasetoota kana. Afaan Amaaraas jararra babbaraa dhufe qiraatii achirraan jalqabe. Amma dimtsa achinissamaa namni qiraatuma akkan jalqabu na godhe dimtsa achinissamaa sana yeroo dimtsa achinissamaa sana qiraatitti deebi'ee qiraatii jalqabee jechuudha. Hatta amma sammaa wanti abbaan koo dhiibbaan irratti godhan. Isaan waan yaadatan beeku. Yeroo dimtsa achinissamaa sana yeroo Abaashii sana ijoolleen dargaggeessi dhufte uummata amansiisaan turre. Warri Abaashaa. Ulamaa gurguddaa kanatti haasaa turte. Namoota gurguddoota kana keessaa tokko abbaa kooti. Isa ulamaan wajjin wal takaraakaramu kana isaan dhufanii dhaggeeffatu. Isaan waa'ee ilmiin beekan, waa'ee gurbattiidhuma kana maal ta'aa jiru isaan dinqifataa jiru. Cimina gurbaa kana malee yaadas yoo tun ta'in akkamittiin ilma goozii kana baasa jedhaa turan isaan. Lammuu gurbattii kana jechuun isaan nama ilmii miti beeki. Hubannoo ilmii qabu miti. Garuu cimina gurbaan kun ulamaa wajjiniin falmitu kana baay'ee mucaan sun nama umurii waggaa 20 gadiiti beeki. Akkaataan itti dhiibbaa uumu jechuudha mucaan kun. Ulamoota irratti dhiibbaa uume maal gochuun jijjiirama wayii fiduudhaan biyya keessatti. Aqiidaa keessatti. Ayidooloojiin sun sirrii miti. Ayidooloojii namaa deeggaruunii fi cimina namaa deeggaruun garaagaraa beeki. Sigalaara miti. Akkasitti bakka achirratti sirriitti gurbaan kun taatiira irratti godheera. Taatiira ayidooloojii utuu hin ta'in taatiira inni mucaan karaa sirrii irratti hin guddanneemi. Karaa aqiidaa badaa irratti guddateera. Aqiidaa badaa keessa jira. Akkanatti akka kanatti leenjii. Utuu immoo karaa sirrii irratti akkasitti leenjimne. Nutis mucaa kana abaaruurra jedhan maaf akka mucaa kanaa nama akka kanaan baasne ijoollee kee kan jedhu irraa kitaaba akkamii bituu jedhanii bitanii naa fidan. Akka gurbattii sanaa taatanaan jedhan. Gurbattii kana jedhan kan ta'uu danda'u akkasiiti sii jedhan. Mucaan jabduu jedhan bakka gurbaa kana yaada si yoo ta'u hin ta'in kan isaan naa himan cimina si. Akkanatti cimtee ulamaa keenya akkanatti dura dhaabachuun jedhan ulamaa gurguddaa. Kanaafuu furmaanni jiru akkanatti cimuudha. Kitaaba naa fidan. Innan kitaabicha laalu kitaaba aqiidaa waasixiyyaati natti fakkaata. Kamiin bituuf jennaan ulamoonni itti manii aqiidaa bituu jedhani. Aqiidaa waasixiyyaa. Ani aqiidaa waasixiyyaa kan Ibnu Teemiyaan kaa'anii aqiidaa sana ofiifuu hin beeku. Dubbisuu isaayyuu. Arabinyaan beeku. Kunoo kana qabadhuuti irraa bareedan.
Achii maal gochuutu dirqama ta'e Barachuutu dirqama. barachuu. Ilmiitti taa'ee wanni kun ammas maal na godheera beeki. Dhiibbaa guddaa na keessatti uumeera wantumti kun. Waan san ta'uudhaaf. Waan kana ta'uudhaaf achirraa kan ka'e aqiidaa barachuutti taa'ee kitaaba barachuutti taa'ee quraana hifzii gurbaan sun haffazdeetti jedhan haffazu malee hin jedhanis. Agartee dhiibbaa asumaanin hifzii quraanatti dhokseetu min taa'ee alhamdulillah haffazee. Gurbaan kun ilmii barateeraa jedhan ilmii barachuutti taa'ee olamaa jalatti hin galee baqqaalamu. Walumaa galatti miftaan jireenya ajaa'ibaa ta'e jireenya baadiyyaa, jireenya abbaa waliin, jireenya maatii waliin, jireenya kophummaas barnootaaf jechuudha. Akkasuma immoo jireenya ilmis, jireenya qur'aanaas waa hedduu keessa dabreetti kan sadarkaa gammaa jettu kana keessa gageette jechuudha. Kuni ammoo namni marti carraa akkasiin argatu abbaa akkasii qabaachuun keellee carroomuudha jedhee yaada. Mee miftaan eega kutaa 12 fixee yuunivarsiitii eegaa seenee booda akkami dhiibbaan abbaa keetiis keessa jiramoo eega gibbii seente yookaan ammoo eega mooraa yuunivarsiitii seente boodas dhiibbaan abbaa keetiis waliin deeme moo asumatti si biraa hafee achi booda of hoogganuu eegalteeti? Abbaan koo duratu yuunivarsiitiin seenee duratti magaalaa Sigimooti kanan itti barataa ture. Achitti ilmii shari'aas eegalee duratti ispoortiin baradhan ture akaadaamii wajjin. Ergan quraana utuun barnootaan eegalanii fixe san booddee addan kutee eegan kutaa Habaashii yeroo Habaashiin dhuftu sana gara ilmii shari'aa deebi'e.